durarratti guyyaa irraan tanaa marii warra neetoodhaa tan pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp irratti hirmaate irratti pirezidaantiin Ameerikaadhaa akka malee miidiyaalee addunyaadhaa kana hunda waywaachisaati jira. Dhugaa dubbachuudhaaf pirezidaantiin Ameerikaadhaa sammuu nagayaa qabamoo maraatee jiramoo takkaammoo waanuma haasa'uu gartee addan beeku jechuudhaan namni hedduun akka gartee shoorarkaa addaa keessa seenanitti isa kanarraa haasawaati jiran. Inumaatu guyyaa kaleedhaa yeroo gartee marii tana dura eegalan pirezidaantiin Ameerikaadhaa odoo pirezidaantiin Tarkiidhaa cinaa taa'ee haasa'uu bikka taa'utti faa rafaati ture. Rafinsi kuni kaduraa odoon taane amma hojiin hoddummaatee jirti. Inumaatu rafinsa gartee lakkoofsan qabne jechuu. Okay? Inumaa gara biraatiin pirezidaantiin Ameerikaadhaa yaaddoota garagaraa dubbateeti jira. Keessaafuu biyya Siiriyaadhaatis qaqqabbii duraan Ameerikaan irra keesse irraa haasuusaa akkasuma sanitti qaqqabbii biyya Tarkii irra duraan Ameerikaan keesse sanis irraa haasuusaa dubbateeti jira. Kana keessatti pirezidaantiin Tarkiidhaa takka guddoota inni barbaadu jeetaniin isinii hime san isaa xayyaara F-35 akka gartee teknooloojiin isaatii fi xayyaarummaan sanuu Tarkiidhaaf gurguramu irratti pirezidaantiin Ameerikaadhaa akka hayyama godhuuf sanii eeggachaa jira jeetiin isinii himaa ture. Garuu pirezidaantiin Ameerikaadhaa ni goona hin jenne ammoo akka godhuudhaaf fadhinnaa qabu yeroo pirezidaantii Tarkii xuroo cinaa taa'usan dubbateeti jira. Inumaatu pirezidaantiin Tarkiitillee innaa gammachuu keessa warreen gartee kaabineesaa keessa cinaa taa'uun qubasaa gartee akkasii Tiraamp haasa'u qubasaa akkana ol garsiisuu isaatiin yaada gaariidha. Waan barbaannu irraa fudhanna akka ji'utti gartee akkana je'ee isaaniif mallattoo godheeti jira. Dubagaa dubbiin san achittiin dhaabbanne inumaatu gartee miidiyaaleen warra Izraelii fi akkuma nama dura isin himaa ture gargaartoonni warreen Izrael deeggaran tan Ameerikaa keessa jiran akka malee maraachaati jiran. Pirezidaantiin Ameerikaa maaliif Tarkii dhaqaa? Maaliif akkaataa gartee inni taa'ee Erdogaanii wajjin haasa'u kanas hin fadanii? Inumaatu qaqqabbiilee lameen inni Siiriyaadhaa fi Tarkiirraa haase tanaas hin fadan. Yeroo gabaabduu keessatti keessaafuu ta Siiriyaafaan akka garagaluudhaa teessu ammumaan isinitti himuu ta'a. Garuu immoo fuuldura keessa arguudhaaf teenya maaliif akka malee qeeqaati jiran akkamitti pirezidaantiin Ameerikaadhaa Erdogaan cinaa taa'ee gargaarsa Siiriyaadhaa fi akkasuma sanitti Tarkiidhaaf godhaa. Jarreen kuni diina keenya nu biyya teenya diiguu barbaadanii jarreen kuni Israel akka lafarraa dhabamtu barbaadanii odoo kana beeku akkamitti pirezidaantiin waan kana godhaa jedhaniiti odeessaa jiran. Dhugaa dubbachuudhaaf maruma Doonaald Tiraamp tan gartee guyyaa kaleetiif har'a qofarrattu piroogiraama sa'a lama olii isinii himuu ni danda'a. Waa hedduudhaatu gartee achi keessa jira. Firiilee hedduu. Inumaatu gartee pirezidaantiin Ameerikaadhaa sodaa takka malee inuma kabajaa takka malee kabajaallee dhabuu malee ilaala. Kabajaa silaa hogguu gartee marii kan neetoo tanarratti dhiyaatu warreen neetoo kana silaa xiqqoo kabajuunis numa jirti beeytanii akka gartee karaa dippiloomaasiitti. Pirezidaantiin Ameerikaadhaa isaanuu odoo hin kabajin nuti ammaasis irra deebinee Giriinlaandii fudhachuudha qabnaa jechuudhaani dubbachaa jira. Eessa jechaa jira? Walgahii warra neetoo irratti. Amma dura pirezidaantiin biyya Faraansii fi akkasumas Ingilizii fi Speen Deenmaark jarri kun hundinuu pirezidaantiin Ameerikaadhaa yaada dogoggoraatiin Giriinlaandiin fudhanna jee haasawaa kuni numaa hin ta'uu yoo gartee inni karaa Giriinlaandichi deemu taate warri Deenmaarkii fi Firaans lolatti seenuu dandeenya jechuudhaan illee dubbataniitu turan. Okay? Garuu immoo arraan tanallee irra deebi'eeti jechaa jira. Dubagaa yeroo kanatti gartee gaazexeessaan kuni na duuba gartan kuni namticha gartee itti gaafatamaa neetoodhaa kana yeroo pirezidaantii Ameerikaa haasa'u godhe booda wanni gartee footoo tana irraa daddabarsuuf akkuma beeytanitti tiktaakiin yaa'ee guddoo waan godhaa jiruuf jecha egaa isin ammoo isin gagarsiise akkasitti gartee quba qabaadhaa garuu immoo yaada jala deema. Gaazexeessaan wanni inni jedheeni
ati itti gaafatamaa neetoo taate Tiramp cinaa odoo teessu pirezidantiin Ameerikaadhaa akkamitti neetoo tuffachuu bira dabree Giriinlaandii ni fudhannaa jedhee haasawaa yaada akkasiisan akkamitti odoo bira teessu deebiillee hin godhinii fi maaliif hin sirreessinii jechuudhaan gartee gaaffii jajjabduu isa gaafate namtichi silaawu politiishaana waa'ee pirezidantii Ameerikaa irraa odoon haasawini deebi'ee gartee yaada san fuudhee gara Ameerikaadhaa fi neetoon walii galuudhaan lola jabeenyaan Raashiyaa irratti akka gaggeessuu qaban inumaatu Ukraine tana cinaa dhaabbatanii jechuudhaan haasawa isaa itti fufe. Garuu arraan tana Prime Ministertiin Denmaarkii fi akkasumas sanitti warreen diplomaatonni Yuurooppaadhaa pirezidantii Ameerikaadhaa haalaan qeeqaa jiran. Akkamitti ammallee marii neetoo irratti dhufee Greenland ni fudhanna jedhee haasawaa jaaniiti. Okay? Dubbiin gaachittiin dhaabbattu qabxiilee hedduudhaatu as keessa jira. Pirezidantiin Ameerikaadhaa inumaatu gartee yeroo pirezidantii biyya Ukraine cinaa taa'u Zelensky cinaa taa'ee marii godhanii achi booda gaafii fi deebii gartee warra miidiyaatiif akkuma aadaa isaatti tan godhu san ni beeytanii hedduun keessanii Presidenti Zelensky keessa cinaa taa'u kana inumaa gartee inni Trump Putin seeti mee isin warreen gartee gaafii President Putinii qabdan gaafii gaafadhaa jechuudhaani Zelensky keessa cinaa taa'u kana akka Putinitti yaame. Inumaatu President Zelensky ani Putinii miti ani Zelenskyidha jechuudhaan gartee hogguu isa yaadachiisuu barbaade. Trump as garagalee gaafii Trump gaafii Putin yoo qabaatan inumaatu gaafachuu ni dandeessan irra deebi'ee jechuudhaan wanni duraan jeesan khalaqa kan taane if godhuudhaaf if garsiisuudhaaf akkasitti gartee jara miidiyaadhaa duratti irra deddeebi'uudhaan gaafii Putiniif yoo qabaatan gaafadhaadhaa jechuudhaani haareetti gartee hoggulamaa sadii jechuudhaan akkas irra deddeebi'ee je. Dubagaa kun khalanni kun gartee achi qofatti hin taane yeroo gartee haasawaa jiru achi durallee marii oggaa godhaa jiru keessaafuu gartee haalaata neetoon lola gartee ammaan tana gaggeeffamaa jirtu lola gartee ammaan tana gara Ukraine hojii gaggeeffamaa jiru kana ilaalchisee mootummaan Ukraine jabeenyaan lola kana gartee akka ofirraa dhorku jirtu inumaatu pirezidantiin Ameerikaadhaa akka jeetti nuti Ukraine keessa lafa gartee haalaan balloo tan albuudaa hedduu qabdu achi keessa qabnaa jechuudhaani waan silaa gartee akka iccititti qabatamuu ture ifa baase jechuudha. Inumaatu lolli kuni wanni gaggeeffamaa jiruuf guddoon takka albuudaalee warra Ukraine kanaa jechuudha. Akkasuma sanitti gaa lafa babal'insa gartee warra neetoodhaa kanneen amma dura isinii hime san. Akkasitti gaa pirezidantiin Ameerikaadhaa achitti hin dhaabbanne san durallee warreen neetoodhaa kan garagaraati wajjin marii gaggeessaa yeroo ture takka haasawa galgala akkaataa gartee mootummaan Ameerikaadhaa Iiraan keessa itti haleelaa turte kana ilaalchisee yaada isaa dhiheesseeti ture. Yeroo tanatti warreen miidiyaadhaa akka gaafatanitti isin galgala Iiraan bikke hedduudha haleeltan akka malatti haleelaa turtanii wanni kun maaliif jennaani pirezidantiin Ameerikaadhaa itti da'uudhaan yaada isaa wanni nuti haleelleef gareeleen tuni wajjin haasa'uu hin taatu hedduu kijibanii yaada hin fudhatan inumaatu waliigaluun hin ta'u ilaamaan tana gartee waan nuti waliigalle dhiisaniiti addunyaa guutuu sobaa jiranii nuti isaanii wajjin gatteenyee marii godhuu hin barbaannu isaan kuni afaan qawwee malee nagayaas hin fedhanii lafarraa isaan kana fixuudhaaf teenyaa jechuudhaani pirezidantiin Ameerikaadhaa irra deddeebi'aa haasawaa ture. Inumaatu galgala akka malee haleellee turre ammallee irra deebineeti haleeluudha teenyaa jedhe. Dubagaa pirezidantii akkami dubbiin tuni ceasefire isaanii hojii gootanii fi dubbiin MOU san waliigalteen san akkam ta'u teessii yogguu jedhanii gaafatan. Wanni ceasefireedha guutumattuu hin jirtu dhabamteeti jirti. Nuti amma booda gartee afaan lolaa malee isaan afaan biraa hin beekanii jechuudhaani irra deddeebi'ee haasawaa ture. Dubbiin gaa achitti hin dhaabbanne inumaatu pirezidantiin Ameerikaadhaa
khalaxa ajaa'iba godhuu keessa gartee yeroo miidiyaa wajjin haasa'u godhu kana keessatti akka gartee inni jeetti Islamic Republic of Japan misaayilota 10 oliin akkasuma sanitti diroonnan hedduudhaani dooniilee bahara keessa deemaa jirtu haleelanii jechuudhaani Iiraan maqaa Jaappaaniin yaame. Social media gubbaarra yoo gartee miidiyaalee gara adda addaa ilaaltan ammaan tana Islamic Republic of Japaaniitu trendi godhaa jira. Okay? Internetii X faa gubbaarra Islamic Republic of Japan kan inni gartee Trump jechaa jiru saniititu trendi godhaa jira. Silaa gartee Islamic Republic of Iiraani inni immoo Islamic Republic of Japan jechuudhaani yaame jechuu. Jechoonni kuni irra deddeebi'ee jechaa jira akkasuma sanitti keessaafu gartee karaa miidiyaa irratti hogguu haasoftuu takka immoo haalata gartee dippiloomaasii kanatti pirezidaantiin Ameerikaadhaa haalata akka godhe kana daranuu irra deddeebi'ee gartee dubbachuun isaa hammam takka yaaduma isaatii fi inumaatu gartee sammuu nagayaatiin haasa'u jiramoo namtichi kun gartee dhugatti maraatuu qaba waan jirusan namni hedduu shibooda marii itti aantu irratti gartee pirezidaantii Ameerikaatii wajjin keessaafu haalata Iiraanii fi Siiriyaa kana Libanaan laalchisee marii godhuudhaaf deeman jee isin himaatiin ture. Duba gaa pirezidaantiin Ameerikaadhaa ammaan tana gartee gara lolaa duruun as garagaluun isaa haleellaalee gartee Iiraan irratti gaggeessaa jiran kana ilaalchisee akkaataa amma fuuldura gartee hogguu Prime Ministertichi Israel gara Ameerikaadhaa dhufu mariin itti aantu haalata lola kana jabeessanii itti fufuudhaa ta'an malee haalata nagee itti buusuudhaaf ta'anii miti jee isinii himeetiin jira. Inumaa san qofallee odoon ta'ane MOU'n yeroo gabaabduu keessatti gartee akka diigamuu dandeessu keessaafuu yoo waraanni akkasuma sanitti haleellaalee adda addaa tana dhiisuu yoo hin baane taate. Guyyaa edda galgalaa waraanni Israel haleellaa boombii baasoo jiruuf jecha irra deebi'uu hin barbaadu. Keessaafuu gartee akkaataa warreen neetoodhaa kuni GDP isaaniitirraa horii gurguddaa baasanii meeshaalee waraanaas bitatanii ifii isaaniitiif ifeeguu bira odoon dabarre ifeeguu qofa odoon taane inumaatu lola Ukraine irratti Ukraine wajjin gaggeeffamaa jiru kana irratti akka gartee qaama ta'an. Ogguun akkana isiniin joo waraanni isaanii akka seenuun isiniin jechuu jira beekaa. Okay? Amma dura waraanni Ukraine alama wanta kan isiniin irra hedduun keessan hin dogoggorina. Lolli Ukraine fi Raashaa haa ja'amu malee lolli kuni neetoodhaa fi Raashaadha. Okay? Lolli Ukraine maqaadha. Okay? Akkuma gartee mantana lola Iiraanii fi Ameerikaa fi Israel gaggeeffamaa jira kanaa miti. Gara duubaatii bar Raashaadhaa fi Chaayinaanis Iiraan gargaaraa jiran. Kana gartee qacarootti irraa haasofnee jira. Lolli kuni ammallee lola humna gurguddoo tanaati. Okay? So lolli Ukraine keessatti gaggeeffamaa jiru kan warra gaggeeffamaa jiru kan warra dhiyaa kuni huccuu jijjiiratanii maqaas jijjiiratanii gartee maqaa gartee waraana odoon taane advaayizariidhaan. Okay? Like waraanaa miti gorsitoota jechuudhaanii biyya gartee Ukraine tana keessa seenanii waraana warra Ukraine kana tana gartee yeroo biraa diiteelii isiniif hima yoo barbaadanii garuu immoo akka gartee lolli kuni Ukraine fi Raashaa jidduutti jettanii hin fudhatina. Waan biraatu deemaa jira lola addunyaatu gartee gaggeeffamaa jira jechuudha. Tanaafi yeroo hedduu gartee warreen neetoodhaa kuni horii akka malatti gartee gara Ukraine kana ergaa jiran inumaatu gartee waraanni isaanii meeshaa ammaan tana bar wanni jechaa jiran meeshaalee waraanaa ta'ii fi isaaniitii qaban Ukrainitti erguu qabanidha. Okay? Duraan meeshaalee dudullatti gara Ukraine erguudha beetanii amma immoo meeshaalee haaree ta'ii fi qaban tana Ukrainitti erguu qabanidha. Akkasuma sanitti
akkasuma sanitti akkana jechuun maal ifatti